Arrantana waan arra dabre qalamni taarikaa amata kuma takka booda qabeetuma ta'an qalamni taarikaa ilma namaa tokkoof rahmatan godhu. Qalamni taarikaa ilma namaa tokkoof rahmatan godhu waan ati balleeysite badiite qurrixxa godheetuma lafa kaaya. Waliigalle waan ati tolchite tolakee qurrixxa godheetuma lafa kaaya qalamni taarikaa. Yaa Oromootii aboo qalamni taarikaa hamtuun isin hin barreessin. Yaa warra sagalee namaaf tahuu dandeeysan arraan tana taarikhni qalamni taarikaa na dhageya, warri sammuu qabanis na dhageya, warri Oromoof quuqamanis na dhageya. Yaa warra Oromoof quuqamtan, yaa warra sagalee namaaf tahuu dandeeysan onlaayina kana gubbaarratti obboleeyyan keenya kan mana hidhaasan keeysatti qaceelloo dhageeyfadhaa. Obboleeyyan keenya kan mana hidhaasan keeysatti oowwi akka malee isaan gubaa jiru, ka xuriin isaan fixaa jirtu, ka shurufkaa ajaa keeysa jiran yaa nama mana keenya gayaan teeysee raahaa barbaaddu. Qalamni taarikaa rahmata siif hin godhu, qalamni taarikaa rahmata namaaf hin godhu. Arraan tana jenereeshinni dhufuus viidiyoo tiyya tana dhaga'uuf ta'a, ka arra jirus dhaga'uuf ta'a, ka boruu ganamaa dhufuus dhaga'uuf ta'a. Niin dubbadda ijoollee nurraa hidhamte tan biyya Suudi Arabiyaa san keeysatti rakkachaa jirtu isaaniifin sagalee tahuu dhufe. Hundi keeysanuu akkaanan sagalee tahutti sagalee tahuun isinirratti dirqama. Hunda keeysanirraahuu yaadan fuudha haala kamiin akka sagalee tahuu dandeenyuuf. Laata dhiiroo nuti lallabane iyyine isaan san mana hidhaatii baasuu ni dandeenya. Cal jennee hoo isaan san mana hidhaatti dhiisuu ni dandeenya. Waan ja'amurraahin yaada tokko tokkotti isinirraa fuudha. Warri yaada qabdan as ergadhaa, isinirraa hin qeebala yaada keeysan. Duuba achumaan dhaamsa tokko kaniin sheekaniif dhaamuu barbaaduutu jira. Yaa sheekan, yaa ustaazota, Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa rakkataa keetiif hin dubbatin siin hin jenne. Rakkataa keetiif dubbachuun shoora siyaasaa keeysa seenuudhaa miti. Rakkataa keetiif laalachuun siyaasaa keeysa seeninaan ja'an jettee irraa hin hafin. Warri achi keeysatti hidhamee rakkachaa jirus arraan tana akkanaa fi ati ija lama qabnu, akkanaa fi ati gurra lama qabnu, qaama raahaa fadhu qabnutti isaanis akkasuma raahaa barbaadan. Haa taatuu garuu carraan isaan godhee arraan tana mana hidhaa isaan kaaye. Yaa nama sheekaa isaaniif dubbachuurraa siyaasaa keeysa seeninaan ja'an jettee if duuban hafin. Obboleeyyan keenyaaf sagalee haa taanu, obboleeyyan keenyaaf haa dubbannu. Dubbannee wahillee godhuu dadhabnu mee warri gartee isaanii wajjiin wal naqunnamsiisuu dandeeysan takkaahuu ahwaala isaan keeysa jiran quba qabdan lakkoofsa jahajahaas jalannaa barreeysaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. Hayyo obboleessa keenya Suudi Arabiyaa irraa miti? Suudi Arabiyaa irraa. Mee ijoollee teenya tan Suudi Arabiyaa tana keeysatti hidhamtee rakkachaa jirtu tana irraa maal quba qabda? Ummata maal biraan geeysa? Haala isaanii informeeshina guutuu yoo quba qabaate. Wallahi beektanii hedduu rakkisaadha. Namni biyya tana keessa jiru nutis carraan amma isaan mana hidhaa keessatti qunname sun nutis nu qunnama.
Kanaafiyyuu ta'uu ammootu yoo waan tokko ka godhuufii dandeenyu taatiin hundi kennayyuu sagalee osoo taanee fi irratti hirmaannee cinqaa namni laala ganama rooti takkaa fi shaayii takka fa'aa bishaan wajjin yeroo tokko tokko fa'aa yeroo ammootu yeroo tokko tokko fa'aa yeroo qadaafaan arganne akkasitti kan irra dabalsantu jira cinqaa hedduu walitti heddummaatu namaa irraa akka ka'e ammas ammoo sa'aatiin kun hedduu biyya kana keessatti ammas qorri inni jira iddoon ciisicha isaaniitis bakka waa hundi isaaniitu rakkisaadha mana tokko keessatti namoota hedduminaan jechuudha mana tokko keessatti tajaaanii akkasitti kan jiraatantu jira achi keessaa bilbilaan namoota qabnu jira tan ilaala bilbilayyuu jechuudha namaaf walii bilbilanii wal argachuu hin danda'an hannaan bilbila tokko tokko seensifatanii akkasitti nama wajjin haasa'anii akkasitti maallaqa fa'aa yeroo itti dabarsinutu jira ijoolleen rakkina hedduu keessa jira wallaahi ustaaz. Okay, bakka tanatti wanni si gaafadhu haala kamiin bilbila isaanii saniin silaa isaan qunnamuu dandeenya wal nu qunnamsiisuu dandeessa sagalee isaanii akka gartee ummata irratti yoo ummanni waan kana isaaniif godhe isaaniif dawaa taatu yookaanuu isaaniif furmaata taatu ummata kanaaf sagalee taana hoggaa jennu haala kamiin akka sagalee isaaniif taanu isaaniitu beeka isaaniitu rakkachaa jira rakkoo san isaanii keessa jira yoo akkana gootan akkanaan nuu dhufaa waan isaan ja'an yookaanuu akkamitti harkachuu dandeenya mee waan kana. Wallaahi bilbilaani amma galgala ganama yeroo tokko tokko namni nama kudhan fa'aa ta'anii bilbila takka yeroo walitti qabatantu jira saniin nama hundayyuu akkasitti ittiin dudubbifataa waan isaan barbaachisan yeroo nama itti gaafatantu jira. Saniiniyyuu ammoo jechuudha bilbila takkatti saniiniyyuu jechuudha laal hannaan awwaalatanii akkasitti guruppiidhaan itti fayyadamanii kaardiyyuu asirraa jechuudhaan namoonni firootan isaanii kan jiran asirraa faraqaadhaan kaardii isaanii guutanii akkasitti wallaahi waan haalli biyyaa akkamee dhumne rakkina keessa jira rakkina hedduu keessa jira fallummaa maaltu jira waa'ee kennaa dubbataa jira moo maalitti jira biyyi waan jedhu achirraa guyyaa rabbii galgala ganama odeeffatanii wallahi sanii fi kun kadiris akka amma reefu seenee baay'isanii innis waan baay'ee beekuu danda'a namootuma biyya kana keessa jiru nutis ammootu guyyaa otolaala dirra takka irratti ciifnee bulla nutis jechuudha yookaan fuudhanii bakka san nu geessutu mala waan ta'eef halkan rabbi bakka rakkin isaan keessa jiru kun hedduu takka nu yaachisaa jira wallahi ustaaza waan baay'ee rakkisaadha amma biyya kana keessatti akkuma miidiyaa irratti illee argaa turtan amma zamoona yeroo as dhiyoo kana jechuudha seerri haaraan tokko ba'e. Innis yoo xinnaate jechuudha nama biyya kana keessa jiru guyyatti nama 700 qabamee akka oolu jedhameetiin seerri haaraan bahee poolisiin haaraan ramadame jechuudha. Okay, warri qabamu kun maali badiin isaanii takkaahuu maaliif qabamuu danda'an maaliif awaajiin tun baate? Awaajiin tun egaa namoonni waraqaa seeraan alaa qaban irra caalaan nuti as keessa jiraannu karaa seeraan alaatiin waraqaa hin qabnu waan taaneef sababa sanirraa kan ka'e namoonni heddummaachuu kan ka'e akkasumatti ammootiin iyyuu biyyillee namni ammootu mana hidhaa keessa jiru kunillee fe'amaan jiru waan ta'eef bakka irra caalaa isaanii bakka namoota bakkuma dalagaatu jechuudha dhiibbaa guddaatu namoota keenya irra gahaa jira. Yoo ammootu sagaleen kun sagalee ta'uuniif ka furmaata ka ta'u taate galgala ganama osoo iyyinee fi furmaata obboleeyyan keenya kanaa goone du'aayiidhaanis waan jiruuf osoo galgala ganama callisuu baannee waanuma siyaasaa qofa haasofnee osoo addaan galuun taane namoonni achi keessa jiran kun namoota yookaan boru dandeettii guddaa qaban namoota biyya hoogganuu danda'antu namoota hedduu namoota beekamtii guddaa qabantu achi keessa jira namootuma akka kennaa kana kaleessa miidiyaa irra ta'aniitumaan sagalee uummata Oromootii fi akkasumatti waan jiru sagalee uummata musliimaatiif ta'aa turantu nu biraa hidhamanii achi keessa jiran amma yeroo ammaatitti kan beekamu jechuudha. Kanaafuu ammootu waan sagalee ta'uu dandeenyu waan silaa gargaaruu qabnuun osoo galgala ganama ciisuu baannee rafuu baannee itti iyyinee waan jennee jechuu barbaadeeti. Okay. Ummata kana jihaa qonqootiin yookaan jihaa nyaataatiin namni keenya haala kamiin gargaaruu danda'a moo nyaata gahaa argachaa jiranii yeroo takka ni agarra ijoollee teenya gartee tan rakkinarraa kan ka'e offanniftu faadha agarra. Sirriidha waan qabatama kun waan jiru amma nyaata irratti yoo taate amma naannoo as Riyaad Makkaa fi gara Jiddaa kana yoo taate malee ijoolleen as gara Naajiraan gadi kana jiran jechuudha manneen hidhaa gara daangaarra jiran kana nyaata ganama jechuudha shaayii takkaa fi kubzii takka argatanii tarii yookaan immoo tulaaqana irratti argatan ta'ayyuu galgala fa'aa argatan. Saniin ammoo wanti isaan irra ciisan lafti liishoodhaa kaartoona fa'aa waan garaagaraa lafa buufatanii akkasumatti ciisanii
yoo xiqqoon dhufan haga tokko xiqqoo irra wayyaadha gara Jiddaa fi Makkaa haga dhufinitti. Ijoolleen kun amma kan argaa jirtan miidiyaa irratti yeroo baay'ee cinqamanii cinqaa irraa lubbuu fi baasuudhaan bakka waan tokko bakka murtii dhumaa jechuudha. Carraa dhabanii filannoo dhabanii tasfaa muranii abdii muranii jechuudha. Akkasitti kan lubbuu fi isaanii wareegaa jiran argaa jirra waan ta'eef waan baay'eetu jira. Waan miidiyaa irratti mul'atu malee wanti miidiyaa irratti hin mul'anne iyyuu hedduu isaaniitu dhokataan wanni keessan namoonni tokko namatti miidhaan namoota irra gahu hedduu isaatu jira wanni miidiyaa irratti mul'atee hin bahin jechuudha. Okay, miidhaa kana mee nama biraatiif carraan kanneen namoota biraa kan bilbila isaanii qunnamuu dandeessan harkachuu dandeessan jedhaniitu jira. Bilbila ati silaanuu bilbiltee haala kamiin akka gartee isaan gargaaruu dandeenyu? Haala maallaqaatiin moo haala gartee hiriira baanee imbaasii Saudi Arabiyaa biyya hunda jirtu duratti baanee itti lallabuuti moo gartee mootummaa Itoophiyaatti lallabuudha moo karaa kam akka gartee isaaniif irra mijaa'u silaa isaanirraa dhagahuu barbaanna beektaa? Wallahi dhugaadha jechuun amma sa'aatii kanatti amma laal maal isin fakkaata beektanii jechuun anamma hiriyaa kee ta'u wajjin dhufetu namoota lama moo sadiitu mana hidhaa keessa jira. Sa'aatii itti namaa bilbilan malee sa'aatii kanatti bilbila yeroo itti cufantu jira. Hin ayyamamuuf waan ta'eef bilbila tasa sagalee bilbilaa yoo dhagaan dhiibbaa irraan geessa waan ta'eef. Saniif irra caalaa ammoo akkuma isin amma jettanii karaa imbaasiidhaan dhiibbaan osoo gaggeeffamee waan jiru ta'u maallaqa ammoo achi keessa uffatayyuu namoonni ijoolleen tokko jechuudha ijoollee amata oliitu achi keessa jira gara amata tokko fa'i mana hidhaa keessa jiran. Kanaafuu ammoo ijoollee kana uffatallee osoo haalli silaa irraa jijjiiramuun godhamee akkaataa itti jijjiiramuun danda'amu akkasitti osoo godhanii baay'ee rakkataa jiran gaayaa birrii saamunaa ittiin bitatanii ittiin qaama ittiin dhiqatan jechuudha saamunaa qaama ittiin dhiqatan yeroo itti dhabanii nu gaafataa jirantu jira waan ta'eef uffata iyyuu dhiisaa uffanni guddaadha yeroo qaamuma isaanii ittiin qulqulleeffatanii jechuudha waan ittiin dhabanii itti wanaa jirantu jira. Waan akkanaati rakkina hamaa keessa jiranii waan jiruun waan dandeenyu karaa imbaasis ta'ee karaa maallaqaatiinis ta'ee osoo waan jiruun. Jihaa hundaan Oromoon teenya bal'oodha Oromoo haala guddooti yoo jihaa maallaqaatiin taates akka Oromoon bira dhaabbattu abdiin qabaa. Asirraa wanni hin dhaamuuf obboleeyyan ustaazonni gartee yeroo biraa Allahu Akbar jettanii waa guurtan ijoollee tana tawaanuu kannitu cinaa dhaabbachuu qabna isaaniif sagalee tahuu qabna. Hay miidiyaan abbaa fedheetu yooniif ijoolleen hidhaa jirtu tun irratti hirmaannaa keessaa qaban miidiyaa abbaa fedhee arraan tana ijoolleen tu waan nama beekamoo hin ta'iniif takkaa'uu nama gartee onlaayinii kanarra beekamu hin ta'iniif jecha namni hundi callisuu hin qabu. Ijoollee tanaa fi lubbuun Jawaar Mahammad tamana hidhaa jirtus lubbuu takka akka Jawaar Mahammadiif falminutti akka Baqqalaa Garbaatiif falminutti ijoollee tanaaf falmuu qabna. Mee gatii bilisummaa kiyya nama biraatiifis carraaniin kannaa akka keenyaaf yoo nuti sagalee hin taane namni sagalee ta'u hin jiru. Assalaamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Amma tole isa. Amma tole bareede akka gaariidha. Xiqqishoo bara harkaaniin biidii jira dhiifama. Xiqqishoo harkanii beektaa maka dalagaan amma arabni waqtii tanaa beekta. Warra araba tajaajilu saniin keessaa tokko. Akkanumaanuu kabajaan hin qabani. Haruma isaan tajaajilu. Akkasiiti. Mee informationni ati obboleeyyan keenya warra rakkachaa jiru gariinis ifrarraasaa jira gariinis hoggaa agarru footoo isaan gadhiisan garaan nu dadhabee jira sagalee tahuufii qabna bakkayyuu lallabnee abbaan lallabatu ollaan itti dirmataa jedhan mee haala kam keessa akka jiran silaa xiqqishoo nuu ibsite ni barbaanna. Laala kami ni beektaa Ustaaz Hamzaa kiyya. Osoo kana dubbachuu dura gama kana duratti gaafa gartee mootummaa biyya teenyaatis haa ta'u kana dura turretti asaa deebinu wanti kun amma ka'umsa waan kanaati laal amma ka'umsi waan kanaa maaliidha rakkinni waan kanaa ijoolleen tun yoo rakkina isaanii maali isin gargaarra jennee ijoolleen rakkina biraan qabdu rakkina maallaqaan qabdu rakkina wanti qabdu rakkina biyya isaanii galuu qofa qabdi asitti akka jedhan naa hubadhu. Kanaaf rakkinni wanni rakkina itti fide sababni kun maali yoo jette takkaffaa mootummaa biyya teenyaati mootummaan biyya teenyaa sodaa dargaggoota biyya tanarraa qaba kanaaf yoo gargaarsites akka ta'ee kanaan dura jechuudha gaafa mallasaan biyya bulchuus gaafa Hayilamaariyaam biyya bulchuus rakkinni kanaa kun mudatee ture garuu rakkinni kanaa kun akkanan turre maaltu ture kunoo Sheekh Adam Tuulaafa kunoo sheekotiin teenya sheekotiin gurguddoo raayyaan abbaa macaafaan garuu
Kutee gaafa waggaa kute jechuudha. Ulamaa'iin teenya ka'anii mallasaa fannuu dhaqanii ijoolleen asii kan uummata biyya kanallee ajjeeftee turte. Uummata biyya tana haga lubbuu baasutti namni wal fixee biyya tanatti sababa saniin namni meeqa nama mucaa biyyattii kan sababa saniin du'een beeku waggaa shanarraa. Gaafa qaraaraa jechuudha. Gaafa san ulamaa'onni keenya mootummaa dhaqanii ulamaa'onni salphannee mootummaa raayyama harkatanii ijoollee tan akka galtu godhanii mallasaan lammii xiyya habbaan takka sababa kanaa yoo haa taate isittutti gaafatama jedhu. Bar gaafa mallasaan jiru dhugaan siima. Namni yoo biyya tana uumaa takka ta'e jechuun haa xiqqaatu haa guddatu. Yoo namni tokko qeessi irraa cabe hin fudhatu. Mallasaan nama dhukkubu hin fudhatu. Deemaa achi deebisaa jee bakka irraa dhufe deebisa. Hanga wallaananii lammiin xiyya haa xiqqaatu haa guddatu. Maal jaalibee ta'a mallasaan dhugaa rabbi afaan isaa irraa baate. Miikaan deemanii shaanxaan naa galanii lammiileen xiyya haa naa deemtuu jira. Habiibi. Miikaan deemaniiti shaanxaan galanii lammiileen xiyya fayyaa ba'anii dhukkubsataa hin fudhadhu jee irra didaa oole jechuudha. Hagas takka kabaja arra garuu akka fedhan si godhan kunoo akka fedhanii miikaa si guban akka fedhanii kaarabaa si kaayan waan takka bakka badii nuti qabnu habiibii qiyyaan ammoo osoo si hojjaasu jiru amma asinnatti ol seeyina fuudhuu dandeenya. Qalbiin xiyya na rabbasha anarra sila ilma xiqqaadha waan hin fedhe qalbii xiyya waan hin fedhe hojjechuu hin danda'a garuu biyya tana keessa qalbiin xiyya na baddeetiin sammuun xiyya bakka meeqa na faffacaatee jechuudha si galee anaa miti anamma dhiisii ani jiraataa mataa dhuunfaa qiyyaati fi yoo xiqqaate yoo wanni yaadu anaa fi waan nama lamaati maatii lamaati garuu arra warri ilmoo qabu ilmoo aanan waan itti bitu dhabee jechuudha. Sanuu biraa kutee akka taatu dhabdee namni jireenya biyya tana keessa wallaalee Oromumaa beeku. Namni jireenya biyya tana keessa wallaalee waan ta'u wallaalee olii gad fiigee dadhabee yaa rabbi mootiin keessu harka rabbi kannatanii irraatti dhiisan. Namni garuu kana uummanni keenya waan kana hundi narku nuti kanaan ture namni asittis bar rabbi yoo xiqqaate har'a uummata maneedhaa jiru kana keessa Tigraay amma dura maal jette mootummaa Saudi Arabiyaa barreessite lammiileen xiyya dhiiraa dhalaa isaaniitiin aanaa galan nagayaan namni qeessi tokko irraa cabneeti otumaa biyyi jiruuti barri uummatana Tigraay jechuudha naannoo Tigraay barreessitee fi ture hogguusan dhalaa galchuu turan dhalaa galchuu eegalan dhalaan isaan galchan tami dhalaa warra gartee maallaqa kafalatee sigale warra maallaqa kafalatee maallaqaan gartee amma fakkeenyaaf gizee takka imbaasii gizee dheeyitee waraqaa muratte warri imbaasii yoo maallaqa ziyaadaa argate jechuudha fakkeenyaaf amma yoo ati riyaala kuma takkaan seerri silaa xayyaara riyaala kuma takka garuu warri imbaasii yoo riyaala kuma lama kan dhiiteef isaa warra maneedhaa jiru kana dhiiseeti dhalaa tana dhiiratti hin dhiisan mootummaatti hin dhiifne dhalaa ammoo garuu ni galchan akka waan isaanii qaamaa uruuba fa'aa godhaniiti dhalaa takka takka garsanuu dhalaa habashaadha warra gartee uummata amaaraa kana. Kana fuudhanii keessaa akkasitti xaaxaa godhan ijoollee Oromoo meeqa ilmoo akka qabattee ilmoo ji'a baay'ee takka akka qabattee kun imbaasii dura dhaabbate. Kanatti dhiisanii afaan amaaraa beektuu biyya jedhan godhanii biyya galchan. Dheeteetis ishaa garuu ni beektaa ani akka mataa keeyyatti abiyyi yoo inni ijoollee dhagaye wanni yeroo hedduu dubbachuu fedhu ni beektaa Abdallaa Nuzeefaati moo'inyu saaftichi tokko wanni homaan dhagee beeka dubbitu yeroo hedduu nageessi deddeebitee beektaa. Akkuma gartee inni mooticha ruumarkaa uummata san baasitti ani silaanaa taate uummata keessatti uumanii awwoo barra egaa rakkina nuti keessa jirru kana rabbummaan nuuf haa laalu nuutu irra maneedhaa jira si galee nuutu maneedhaa jira isaan warra gartee maneedhaa keessa jiru san amma obbaafatan isaan nagayaan tattaa'u jiran nuyi warra qalbiin asirra raatee dhiiroo yoom nu dhufan habiibii kiyya bar bishaanii gabbaanee bitachuu hin dandeenyu. La ilaha illallah haa yaboo. Kanaaf ijoolleen tun amma guruppii hidhanii maal godhanii akkas godhanii miti wanni isaan barbaadan. Ijoolleen tun galuu barbaade. Akkaataan itti galan takkaffaadha yoo gartee kana madhageen jiraate. Sheekotii teenya ulamaa'ii teenya gurguddoo fuudhanii Abiyyi Ahmeditti ergu mootummaa biyya tanaa bira rakkoo takka hin jiru. Okay akka yoo akkas kan taatu taate karaa gabaabaadha ulamaa'ii jennaan. Fakkeenyaaf namni hidhaa jiru islaama qofaa miti qeesii fi sheekota fuudhanii Abiyyi Ahmeditti erganii ijoolleen tun badii isaan qabdu siyaasa keessa hin jirtu ijoolleen tun kunoo baara qaxxaamurteetti jireenyaan fi jijjiirradheettee dhufte malee Abiyyiin deeggara jettee dhufne Jooriin deeggareettee dhufne Dabrasiyooniin deeggareettee dhufne mootummaa Suudiitiin deeggareettee dhufne re'ee eegeetiin dalagannee jijjiiramne inni dhufne Abiyyi garuu gizees dhufne jireenyi nuti jijjiiramu akkuma namuu beeku osoo abbaa feetees ta'e osoo har'a Abiyyiis ta'e yoo haala keenya kanaan kan dhufu ta'e yoo rakkina tokko arge maaliif biyya shabakaan itti rakishaa jira waan dubbatu numa dubbatu. Ammoo yaa obboleeyyan kiyya yaa Hamzaa Sheek Jaabir
yoo gartee dhugaadhaan gartee Oromoof quuqama qabneettan yoo nama lamaa sadii taatanis sheekotii teenyaa fi qeesii teenya irrattis dhiibbaa godhu waa lama godhuu qabda yoo waa lamaan kana irratti malee waan takka kareetti isin hin milkootanii jiru. Waan ammaati jettu kana anati irratti hin fudhadha. Sheekanati baantu Shee Jamaal Aliyyi, Shee Raayyaa, Ustaad Raayyaa akkasumatti ulamaa'ilee hedduudha wajji communication ni qabna. Wal dubbifna duubaa waliin gartee yaada wal dabarfanna. Yaadni yoo karaan kun kanuu dhiyaatu ta'e karaa gabaabaadha karaa nurraa xumuramee jira. Mee ati Raayyaan si dhageeffataniin beeka. Shee Jamaal Aliyyiitti si dhageeffataniin beeka. Ustaadotaa fi sheekan hundi si dhageeffatan. Mee isaaniif maal dhaamta waan kanarratti ati? Wanni ani dhaamuuf yaa Shee Jamaal Aliyyi warra biyya keessa jiru yaa Sheekh Amiin Ibroodha. Yaa Sheekh Raayyaa Abbaa Maccaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa kaniin akka lubbuuti yaa jaalladhu. Ani nama Raayyaa Abbaa Maccaa fuulaan illee harkee qaamaan illee harkee footoo hojjetee beeku. Nama Shee Jamaal Aliyyi harkee beeku isaan irraanfachuu malee. Abdurrahmaan Hussein Sheekh Amiin Ibroodha. Yaa gartee qeesii Oromoodha. Yaa qees Balaa qees hundi keessanu mee waaqayyoo tokkicha gartee Oromoo nu godheesanii ja'ati. Deemaa mootummaa kana dura nu dhaabbadha nuti qaama siyaasaa keessan jirru. Qaama gartee walabaati ummata akka keessaniiti ijoollee teessanii obboleeyyan keessanii arra gartee dhiiga keessanii biyya teessan kana keessa rakkachuu jira. Gartee yoo siyaasa jettaniillee sodaatan nu siyaasaa keessa jiru hin qabnu. Abiyyi hin beeynu joor hin beeynu dalagataaf biyya tana dhufne. Waaqayyuma tokkicha gartee Oromummaarraa waliin nu uume saniif ja'ati sagalee ta'uudhaan gartee mootummaa san bira dhaqaati mootummaa gartee nama nyaatu mootummaan biyya tana dargeeffatu amata 100 siidhee si jiraachisa. Uummanni Oromoo miliyoona 50 jaaniini uummata miliyoona 50 Oromoo san fidee mana hidhaa kana itti qaba ammas dandeettii itti qaba mana hidhaa kana keessa kaa'ee waggaa 100 akka ni jiraachisa. Waan takka rakkina hin qabu. Waan takka naasuu ilma namaatiin qabu mootummaan biyya tana naasuu. Maaliif namni aangoo ilmaa walirraa dhaalu abbootii isallee maashaallah tabaarakallaa abbootiin mucaa amma biyya qabachuu deemu kun xiqqishoo gara laafummaa ni qaban gizee nama galchan nama qaba wanti godha arra bar yoo ati ilmootii jettee akkatti ilmoota itti goggoote siif ilmoote zubaalaa keessatti darbi jaanii bar ilmoota darbanii si fuudhanii mana hidhaati. Laa ilaaha illallah. Laa ilaaha illallah. Yaa sheekan obbo takka dhaamsaan isinii dhaamu sheekan keenya ustaazota keenya waan obboleessa kiyya jee kana amma gurra isin haaseentu. Haadhaa fi ilmoo zubaalaa keessatti adda darban hoggaa jiru kana ilmoon darban san akkuma ilmoo teetiiti akkuma ilmoo xiyyaati namni hundi ilmoo qabna dhageeyaa ilmaan Oromoo dhageeyaa sheekan Oromoo aboo rabbi sodaadhaa warri onlaayina kanarraa biisii ummata gootan sadaqaanis ijoollee tana bira haa dhaabbannu dhiigaan nama danfa waan akkanaa kana hoggaa dhageenya maal jaan zubaalaa keessatti ilmoo darban jechuun wallahi waan taariika keessatti hin dhagahamine. Tanaaf warri na dhageeffachaa jirtan boodarratti yaada nuti isinii kenninuutu jira itti fufi obboleessa kiyya. Kanaaf gartee gabaabumatti wanni gartee ani beektota Oromootiin isu aboo isa bar namni tokko bara ni qaanfatanii bar ijoolluma biyyaara beektaa wanti biyyata wanti mootummaa tokko mini beektaa rakkina mootummaa waan kana mootummaatu lafa gajjabeesse nama biyyaara baatii dhufe osoo inni akka fedhe ta'e isin simatanii beektaa maaliif namni biyyaara baa kun osoo ati piroofeesara taatee dhufte gizee biyya tana dhufte na ana kakutata kan baratanii fi ati piroofeesara tokko maaliif biyya tanaatu si tuwwifti jireenya kee fuula duraatiif yoo birri maallaqa irratti malee wanni ati bakka baratee barnoota harkattu maaliif hayyama jireenyaan qabdu qa maaliin nyaadhee dhuga yoomna qaban jetta guyyaa duraa seenta irraa akka nama du'a mootii eeggatutti eeggataa biibiqii garuu ta'arraa atta akka nama du'ee rabbiin ati azaaba seenta jeesitti himuuti hidhaan irraan tana wallaahi wabillaahi watallaa yoon kijibe tanuma guyyaa duuti si dhuftuu fi guyyaa biyya tana keessaa gadtee qabamtu hin beekamu. Kanaaf garuutu maaliin adda taate tagaafa kaaniitiin waggaa amma duraatiin maaliin tabaranaatu takkaa waggaa takka guutuudhaa walitti dhaabanii yoo walitti dhaabanii nama galchanillee biyya teetii si galchan malee akkana ta'anii hidhaasin kaa'e. Akkanatti si jarraa gurran cufatan. Akkanatti si tolfate barboosa na dhagee kaasa maaliin se maal ulan somnaami jaarsaa fi jaartii bar janaabda osoo hin dhiqatin jaarsarraa kaasanii fuudhanii dhageessa yoon sobe kun rabbii itti naan gaafata waliin biyya tana keessa jirra aboo ana tira wash janaabda osoo juuni fuudhee maaliif ol samna boo kana hunda keessa jirra
osoo jaartii janaabdaa firaan dhiqin mana diktoor seenanii waan akka badii hin qabdu nama narrabsitu nama hin xumine nama waan biyya tanatti safuudhaan daleene waraqaa hayyama jireenyaa qofa dhabuu isiiti waraqaa hayyama jireenyaa qabaachuu dhabuu isaati garuu arra biyya kaafiraa keessatti biyya gartee wanti keessatti ilmi namaa kabaja qaba arra biyya muslimaa tana keessa kabajaadhaan akkana arra nu godhees mootummaa keenya keessattuu mootummaa afaan oromoo dubbatu gaafa mootummaan alagaadhaa aangorra jiru gaafa mootummaan alagaa aangorra jiru kabajaa harkanneeti arra gaafa keenya dhufe ilmi oromoo Abiyyi Ahmad gaafa aangorra jiru kabajaa dhabnee biyya tana keessa rakkachaa jirra kanaaf yaa warri gartee mootummaa keessa dhageeyamtii qabdaniis ustaazota qofaan yaa warri gartee mootummaa karaa naannoonni diimee karaa kanaan akka gartee mootummaan biyya Suudiidhaa irraa laaffisuu danda'u rakkinatti irra gaggeessu kanaaf nyaataatii fi ni garramma ijoolleen irra guddaan oowwarraa hoggaan harkuwaan imimmaan qabachuu hin danda'u laaluu hin danda'u keessaa hin ba'a ijoollee oowwarraa gartee akkana walirra xixiiftu tan oowwi fixee tagarii warra fannisee jira. Warra kanaaf fakkeenyaaf furmaata akka mootummaa Suudiitti lallabannu imbaasiilee isaanii dura yoo dheeyne furmaanni nuuf dhufa biyyoota adda addaa Ameerikaa, Awurooppaa, furmaata bareeda kana durallee je'eetiin ture amma eenyu Kadiir Elemoo namni jaamutan sababa waa'ee kanaati jecha cinqeecha biloo kuna godhee ture Kadiir Elemoo tokko Kadiiroo Elemoo kajuu tokko biloo kuna godhee ture beekta. Maaliif akka ta'e illee beeku ani sababuma kana abuura biyyiiti tunis waan Oromootiiti mee xiqqishuma guyyoo tokko nama 5 fi 2 illee taatu deemaa jennaani biloo kuna godhe biisiidha jee beekta dadhabe garuu rabbiin naman dadhabu beekta ilma namaati rakkoon qabu haa ta'u garuu nuus arra obboleeyyan keessa nuus arra gartee afaan keessan namni itti ijjannu hin jiru baha dhiiraa fi dhalaadhaan inumaatu imbaasii isaanii dura yoo wanni akkasii dhufte rifaatuutu itti dhageeya maaliif arra biyya tana keessatti anaafeeti harkool qabannee mootummaa dura dhaabbachuu dhiisi nama lammii biyya tanaa harkaa yoo tuute bira biyya umrii guutuutti hidhama akkana lammii isaa illee kabajaatti godhan biyya faranjii keessatti siife faranjii yoo loltan isin lachuu seerri ol qixa garuu biyya tanatti sababa laaltee jecha sittu feesi biraa deemuu danda'a tokkoonni garuu arraan tana nama bara nama heeyyama qabullee rakkachaa jira kanaaf karaan ati jette kun karaa embaasii kana amma durallee ijannee dadhabne yoo gartee karaa kanaanis itti dandeemu ta'e takkaffaa onnee nu godhuu qabda akkasitti ulamaa'ota keenyaa fi qeessota keenya akkuma gaafa mallasa dhaqanii sanitti anakkaan itti dhageetti beeka kanaa dura ulamaa hin teenya dhaqanii mallasitti kana jaaniitti nama gartee jabaan irraa hin dhagee gartee waan kana kanaaf haalli guyyoo kadee nama ammaas nama kakaasuu dhabe malee ulamaa hin sagalee nuu ta'uu hin isin warri gartee biyya san jiraatanii gartee nama kakaasuu dhabdanii qabdan nuu kakaasaa lammaffaadha akkaataa amma itti kana embaasii duratti gartee biyya hunda keessatti gadi baatanii sagalee nuu ta'u ana ammaan tana kana miskiiticha si dura taa'ee qoflaas yoo jaasoo kana nageessi dhiifita bakkaan hin jiru rabbumaan beeka egaa kanaaf namni beektaa gisee qoflee taphate waan rabbumaatu nama beeka beektaa kanaaf inshaallah bi'iznillah rabbiin keessaa nu baasa jeetii yaada amma saahiba kiyya tokko beektaa kaluma na biraa qabani saahibuma kiyya tokko namaan iddoo akka ajaa'ibatti wanti jiru kalee na biraa qaban anillee akkasuma amma dur na qabanii tenan qarshii 60 biyya teenya gaafa san gaa maallaqaa kafaltee baat qarshii 60 hubbuusuma dhaabbatan narraa fudhata 60 biyya teenya hubbuusuma dhaabbatan yeroo sanii fi beeki yeroo akkasitti koronaa sanii oowwa na qabanii turanii 60 hubbuusumaan kafalee bee 60 biyya teenyaatti riyaala 60 akkasitti beetur amma garuu maallaqaan sin baasan kadhattu sin baasan duutu lubbuu ta'e duutus biyya tanatti ajnabii silaa awwaaluun hin jirtu tallaajaa warra ajnabii jiraasan keessa si darbanii si dhiisan galee nama ajnabii awwaaluun hin jirtu biyya tanatti dachii isaaniin kannan feetu ati muslima ta'e feetu muslimaa miti wanti feete ta'e hin jirtu si awwaaluun si galee ati carraan ati qabdu tallaajaa keessa gisee tortorte gideemanii waliin qabanii bakka takka si rashanu wani isaan mootti kanaaf aboo gartee rabbumaa ja'atiin jaan amma gaggabaatutti hin baana gisee dubbii karaa tana keessa galte beektaa laala bu'aan wanti takka lootorii takka waa'ee kana OMN fi miidiyaaleen nuti qabnu jarri bebbeekamaan irraa haasawaa jira. Wallahi dhiisati inshallah
Hogguu gargaarsaa beektaa bakka hundaa ka'aniiti achi maarreedha akkas namni tokko beektaa yoo gartee fudhatee sim jeellee jechuun gargaaranii yoo sim jaalillee si qocaanii beektaa namni tokko garuu waa takka gizee ilaallu maarri nuu baa'u jette jaa ani haa ta'u dhiyeenya kana amma waa'ee gargaarsaa dhufnaan gargaarsa irratti tanaa jidduu buusan maaliif nutti komiin kaate haa ta'u garuu rakkoon qabu garuu tuni saba yoo xiqqaate Oromoo bar nama 40 ta'uu fi biyya nama 40 olii maneedhaa kana keessa jira namni 40 saba tokko keessa gidee hidhame sanuu dargaggeetti daa'ima xixiqqisha hogguu hidhamee maneedhaa jiru tuni lammii miti qabsoo miti tun sabaa miti kun way nama 10 fi nama 4 arra bar lammiileen bira nama 4 fi sagalee ta'aa jirti nuti nama 40 fi sagalee ta'uu dadha. Maaliif akkana walitti uusne maaliif beekaa madaa garaa wal keenya. Kanaaf miidiyoon OMN'tis wanni inni godhuu qabu rakkataa akka kiyyaa fi wanti kana yaame namoota warra gartee keessa rakkoo beeku rakkina irraa fuudhee usuu qofa osoo hin ta'in karaa beeka sagalee ta'uun Hamzaa Jaabir naafeeree Kadiir miidiyaa irratti afeeree haa Kadiir irra kamii jirtan kana keessaanuu dhuftee na gaafatta. Akka rakkamee jirtan akkasii jirtan jettee rakkina keenya irraa fuutee sim jechuu qofaa miti. Yoo dandeesse atis haga humnateetitti yoo nama gartee wanti ta'u taate tattaafattee akkaataa itti rakkoon furamu rakkina itti irraa furamu eega information irraa fudhatte booda irratti hojjechuudha. Miidiyaan keenya OMN fuuntis akkasii jiran amma sim jaaniituma si afeeranii hogguu ati yaadichi rakkannatte information isaanii fuudhanii qiisha kaayatan. Akkasii miti. Irratti hojjechuudha. Eega namni tokko information isinii kanne information kenname san. Yoo gartee akkaataa akka ammaa teettu kana akkaataa haala kamiin bahuu hin danda'amu. Ani dhufe fuudha information isii kanne ulamaa teenya kana godha. Yoo saniin dadhabame yoo imbaasii kanaa duratti kana godha. Kanas. Fuuteetu moontii sambootee. Kanaaf yaa obboleeyyan kiyya yaa Hamzaa Jaabir rabbii jiite garuu ni beektaa rabbii gaafa si turte letoorii takkaa jira letoorii biyya teenya ta'afuufan. Litoorii sana hogguu bishaan itti neexee ablee fuuteetti keessa yookaan waan oguutu takka akkatti dirteen bishaan facaafti. Akkas taane boqoyneeti hogguu agarree firraa facaasuu feenaa beektaa. Rakkinaan nu boqoyse aboo bara egaa bara biyya fi keessa bara namni abiibii keessa bara biyya fi keessatti hidhamtee hidhaa biyya fi keessa du'uun bara kabajaa bara arra biyya tana keessatti Abiyyi fedhamneen hin jirtu, Maammadii fedhamneen hin jirtu, Yuusufii fedhamneen hin jirtu, Kaanii fedhamneen sanii fedhamneen hin jirtu. Garaa kee tokkichaaf sabu aboo rabbii jaabar namni tokko bar rakkina waliin laaluun bar waan arra bara yoon jiraadhee dalagadhee bara Oromootiyyaan faayidaa bara. Arra yoon jiraadhee riyaala takka dalagadhee bara Oromootiyyaan raawwan if danda'ee bara rakkina dhiise Oromootiyya dura sadaqaa kadhachuu dhiisee if danda'ee bara Oromoo miliyoona 50 faayidaadha bara. Garuu arra namni qomni 40 ol gizee mana hidhaa keessa rakkachaa jiru kanatti kun arratti eega koronaan dhufe ji'a meeqanaa isaan. Amataaf yaana. Amataaf akkatti amata takka guutuudha jechuudha. Uummanni kun ittuma dabalamaa. Ijoolleen amma galchan ijoollee ana biraa qaban ijoolleen dhiyootan ni galchan jaansan ana biraa qaban. Ijoollee ana biraa qaban mana tokko keessa ani duraan fiigee baafadhe sababa sanitti qaruurallee na dirtee turte miila kana yoo atiitti amma dura. Baatii meeqaan ciise. Haala saniin namni biyyatan amma inumaatu akkasii fiigulleen hin jirtu yoo dura fiidee alaaxuul matarra si dhawan ijoolleen amma dhufte taa'uudhaan amma leenjiteetu alaaxuul qawwee si dhawan dura fiinan harakaataatti goonan alaaxuul si dhawan jechuudha. Harakaata laata harraknaaf jedhu kalas ati kutte dura sossoonan dur yoo duraa fiidees xiqqeessu jala fiiganii si dhiisan aboota ammaa tun egaa lijuu haayilii Somaalee dhufee malee yookaan agartee Geetaachoo Asaffaa biyya tana keessa jiraa malee hin jettu abiibi. Anna dhibdee beekta yookaan uummata haaree agartee abiyyiin bobbaasisa leenjisisaniitu asii ramadamee malee numan dubbatu maaliif ajab jettu takka akka barana takka akka eega gartee gurbaan keenya Oromoo abiyyi kun dhufe an takka rabbi anuman garsiifne mee rabbi mooyoo sodaate gartee nutis obboleeyyan isaati nutis ilmaan isaati nutis gartee nama haqa irraa qabu abiyyi irraa nama haqa irraa qabna mootummaadha. Aboo rabbu maajii rabbi ijaraamataati nu laalii siin jenna boo mootummatti nu ma waywaanna mootummaadha silaa kanarra sirraa dhabnu hin qabnu akkanne akkanaan jaaran. Abshir inshallah ta'ala Kadir keenya wallahi information agahaa fi bareedaa nu kennite gama ulamaa'iidhaan kaati jette kana inshallah ta'ala
hagan danda'e naga dandeettii tiyyaatiin osoon hin rafne osoon hin oolle ulamaa ilee teenya gamtuubaatiin dubbisee beeyta amma biyyuma keessattuu ulamaa hin gari bakkuma mootummaa sanuu dhaquu if sodaachaa jirti warra if hin sodaanne gurguddaatu jira isaan kana akka gama duubaatiin dubbisanii ijoollee tanaaf dubbatan asirraa naaf ati haasoyinee gabbuun ijoollee sanii faayidaan qabdu furmaata yoo barbaanne malee kana kaniin jechaa jiru kana kaniin jechaa jiru gama ulamaa'iitiin insha Allahu ta'ala laayivii tanarraa hoggaan bu'ee ulamaa ittiin dawwalee waliin haasa'uu yaala. Kana bakka furmaata macarrasha yoo gartee furmaanni laalni beektaa furmaata kan wanti kun waan amma dura mootummaa wayyaanii mootummaa jabaasanuu waan itti wanti ta'e arra gurbaa afaan keenya beeku afaan Oromoo dubbatu nuu dhaquun kun waan safuu qabu miti. Kanaaf akkasiin jaani nagaa naa ture bakka ati ishee hojiidhaaf. Hayyee nagaatti naa ture kan itti bakka galatoomi. Akkasi obboleeyyan kiyyan hundinuu obboleeyyan akkuma gartee amma obboleessa keenya jedhe kanatti haasoynee rakkoo himnee furmaata osoon arkanne deemuun itiifuu rakkoodha. Yaa ulamaa'iina dhageeffachaa jirtan yaa du'aatana dhageeffachaa jirtan ijoolleen mana hidhaa jirtu tun akkuma gartee nuti lubbuu qabnu lubbuu qaban akkuma nuti beeloynu beelawan akkuma nuti dhiqachuu barbaadnu dhiqachuu barbaadan tanaaf hundi keessanuu haala itti gartee abiyyi bira dhayinee waan kana furmaata itti argachuu dandeenyu barbaaduu qabna. Ijoolleen tun mana hidhaa san keessatti waan jawaar deeggaranii fi miti fayyadaman waan abiyyi deeggaruu dhabanii fi miti fayyadaman dhugaa rabbi yoo dubbanne jireenya mataa isaanii jijjiiruuf jecha biyyaa bahanii hidhaman. Waliigalee sagaleen tiyya isinii dhagahamaa jirtii mimma. Sagaleen tiyya isinii dhagahamaa jirti obboleeyyan sagaleen too dhagahamaa jirti mee naa hima. Sagaleen too isinii dhagahamaa jirti. Akkasitti ulamaa'iilee walitti qabamnee ijoollee tanaaf birmachuu qabna. Warri miidiyaa gurguddaa qabdanis hin usina. Ijoolleen tun rakkina cimaa keessa jirti. Iffannisaa jirti. Kanaaf ijoolleen tun ijoollee teenya foon keenya dhiiga keenya isaan dhukkubsachuun nu dhukkubsuu qaba isaan laalachuun nu laaleessuu qaba. Kuni dhaamsa kiyya hundi keessanuu sheekanii fi ulamaa'iilee biraan naaf gaya.